si baka gammadde sinjaro narganne agare waaso ture garo tinjirto baka gammadde baka raamtu baka nuboonsite akka oromotti wata keekee murtannaa argaan keessaan si barreessaa ture yooneen nu dhaatte abboo eegali geemii rabbi sodaadhu eegali geemi kan takka akka karraatti hirmaadhee meeqo waan saniif geemi neen onneen nama dhaata abboo hawusu billaa somas eenu maraafoo very attention ture kamane wallahi guyyaa ajaa'ibaati baga gammadan uummanni oromollee irra aanne sila irra qalbii nama hedduutu caba ture qalbiin teenaan hin cabne gumaa deeffannee jirra san wata keekii murtannawama ani keekii nyaachuu barbaada دكتور congratulations Indiana duga galatoma sinundinu wala sabar matindinu galatoma baga gamad doctor fada galatoma thank you so much bakendu wajira namagata nama sene congratulations guracha kiya baga gamadde si chala nutu gamadde duga rabbi wangono fandi ibn wallahi baga guma kenya ille nu baftani nama heddu tunu rasulullah tisene inji fanno warka baati bagan warka debiftani asmanu abodi sa gambil bilna asmanu baga gammadan ummat oromo wala galatoma ani jette sinifin kabu jechannu tidikata baga gammadan oromo tun inji fanno doktori to sontane inji fanno teysani baga injifanno doktori sontane injifanno teysani arrol kabne dhaabbanne baga doktori maktaawul qabdani guma keenya kan garte ñolonni keenya harka dumelle nu baaftani galatoma injifanno nor kabati baga nor ka deftani ja congratulations doctor baga gammadde bolese ko kale alfada thank you so much thank you warri jara jirtu ne nachumani follow len wala kenya asman salati taala sirana alaikum assalam ay gammadde asli congratulations Teresa baga wala ma yaman galatoma alfada kam ya baga gammadde baga resochi gatti ke da warde no da dai ne erga da firki skirol gore to ya mata kala ya galatoma doctor assalamu alaikum wa alaikum assalam enu baga gammadde kongara arabo gi baga wala ma gammadde mangasi gi thank you so much alfada dokter kenya kabajaba kenya mura wala renati akanati pura dambe kana gamatu gemi kan keji eshi mura wala gamatu rinjirtu baga gammadde asli sharafetiya baga wala mangamane galatoma fada thank you so much galatoma dokter baga rabbini rasiyan sega umman oromo duga rabbiti amma makasi jallatulle sitta garsiise jira lamma famo saba walirra faffagaatee ture kana godinaalee oromiyaa hunda keessaa biyya alaarraa walitti qabdee bakka tokkotti fiddee eenyummaa isaa fi hirree isaa isi agarsiiftee jirta waan seenaa guddaadha yoomuu seenaa keessatti waan galmaa'ee jiraatudha gurbaan illee akka kanatti dubbachaa jira anillee beekamtiin argadhee karaa isaatiin jedheeti kan inni dubbachaa jiru beekamtiin kanaan dura qabu irratti caalaatti beekamtii argadheen jira jedheeti kan inni dubbachaa jiru uummanni oromoo bal'aan galanni keessa naaboo bilisummaa taatu ulfaadhaa galatooma kana kan barbaachisu bakka hundumaattuu dinagdee irrattis ta'ee diina cabsuu irrattis ta'ee akkuma kanatti gamtoomaa tokkoomaa aboo doktor seenaa guddaa hojjettee jirta dhugaa rabbi ulfaadhu thank you congratulations baga gammadu fada rabbi sinaa kabaj enu to dubbate kabira waran dubbanne sene ibro
argatiniif carraa kan naa galatoome. Congratulations brother. Manni keenya waliin jira. Manni deebina boodallee sagantaan bashannanaa jira, keekii muruun jira. Guyyaan irraa guyyaa dooktara keenyaati, guyyaa Oromooti. Akkasumas isiniin jechuu barbaada Oromoon ammallee deebina bashannanitti fuftii gammachuun itti fuftii.